City, biti. Guyyaa 21tti hammattee cabsiti. Ammallee indaaqqoo badaa, indaaqqoo shimbira kanaa badaa hammataan jirtu. Shimbira kanaa badaa hammataan jirtu. Indaaqqoo shirrii jechaadha. Guyyaa 21 hammatti hin cabsiti. Ilaa hanqaaquun kun bakkeedhaa yoo cabe miidhama. Keessaa yoo cabe garuu gaheera. Ati keessaan geenyaan sheenii sitti naannee jiru wanti caccabsu kun dhufeera. Ati keessaan gahe. Oh hallelujah. Me warri keessaan geessan barana sheenii sitti naannee kana cabsee barana ciuudha. Namoota keessaan gaantu jira. Hallelujah. Warri keessaan gaan kun hin ba'u'ee. Maalirratti tura beektu Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 kana dubbanna. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 dubbisaa. Inni humna isaa sanu keessatti hojjetu wanta nu kadhannu wanta nu yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 inni humna isaa sanu keessatti hojjetu wanta nu kadhannu wanta nu yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu danda'a. Wanta kun naamsa siidama. Isa si keessa jiru isa keessa jirtu keessaan baata. Humni Waaqayyoo mana keessatti hojjeta miti. Humni Waaqayyoo waldaa keessatti hojjeta miti. Humni Waaqayyoo gabaa keessatti hojjeta miti. Humni Waaqayyoo nama keessatti hojjeta. Sitti gala Waaqayyo. Ati mana Waaqayyooti. Waaqayyoo sitti gala. Waldaan mul'ata harkaa fudhame tokko tokko nan arga. Leenji dargaggoota adda addaan deemee kennaa waan ta'eef. Girgiddaa manaa kana qalamii dibdee girgiddaa manaa mucciyeessitee Waaqayyoon eebbi. Namni keessa jiru garuu daadachaa jiru. Waaqayyo soddaa miti. Mana lixan dhufu qalamii manaa si ilaaluun dhufu. Namatti gala. Mana bira darbee namatti gala. Mana bira darbee sitti gala. Gamoo bira darbee sitti gala. Yesuus natti galeera. Nama Waaqayyo keessatti hojjete ta'i. Nama Waaqayyo keessatti hojii jalqabe ta'i. Humni si keessatti hojjeta. Humna yeroo jedhamu humna baay'ee jira lafa kanarra. Humni makiinaa tokko tokko humna fardaan manaa jedhama. Yookaan humna farda akkasii. Humna fardaan manaa. Humni Waaqayyoo garuu si keessa humna fardaan manaa miti. Limiteeshinii qaba. Daangaa qaba. Situ dhiibne malee tulluun jiga. Waaqayyoo. Situ dhiibne malee gamoon jiga. Samsoon fa'itti galeetu Waaqayyoo gamoo jessa. Humna akkasii qabu. Humna mana waan jedhamu qabu. Humna Waaqayyoo barana baattee hidhamteen teessu. Warri humni Waaqayyoo keessatti hojjetu barana hidhamteen teessu. Namni humna Waaqayyoo keessatti hojjetu barana hidhamteen teessu. Kiristaana bara kana barachuuf humna qabu. Nagaduuf humna qabu. Qotuudhaaf humna qabu. Tajaajiluuf humna qabu. Seetanatu kiiboordii wajjin daayirektii godhe. Hojjetaa kiiboordii kun amma tokko keessatti maal waan ta'eef daayirektii namiti. Kiristaana baay'ee seetanii daayirektii gooti kiiboordii wajjin. Waldaa keessa waa humni darbeera odootu waldaa jala dhaabatee geessa dhaggeeffannaa jira. Barachuuf humna qabu. Nagaduuf humna qabu. Daldaluuf waa meeqa hojjechuuf humna qabu. Ati garuu gaafa humna kanaan guutamtu namnu sirraa chaarja. Namnu sirraa guutama. Ameen hallelujah. Namnu sirraa guutama. Maaliif beektaa? Waaqayyootu si keessatti hojjeta. Ana baay'ee na dhiba. Humna wanti jedhamu waan salphaa miti jama. Humna wanti jedhamu waan cimaadha. Humna wanti jedhamu waan salphaa miti. Waaqayyoo sitti galee tulluu jirsa. Sitti galee gamoo jirsa. Sitti galee waa meeqa godha. Ameen hallelujah. Waaqayyoo sinitti gala. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo sinitti gala. Garuu waan tokko sinitti himu. Waaqayyoo yoo sitti galeeyyuu garuu waan tokko sitti himu. Seexannis Waaqayyoos keessa namaa xiyyeeffata. Obbo Seexanaan si buddeena si bitaate seexanni garaatti buddeen nyaatu qabu. Seexanaan si wayyaa si bitaate seexanni qaamatti wayyaafatu qabu. Si keessan taa'adha. Karoora koon si irraa hubadhaadha. Ajandaan koon si hin galmaangaadha. Sitti hin galii seexanni. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii ree hafuurri Waaqayyoo sin keessa akka buufatee jiru hin beektanii ree. Darbee immoo tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti immoo isin kan ofii keessanii miti Waaqayyoo gatiidhaa isin bitate. Isin mana Waaqayyoo hafuura isaatiin keessa jiraatudha. Kanas hin dubbata. Waan tokko sitti ati kan ofii keetii miti.
Ati mana waaqayyooti. Mana waaqayyootti galu. Ameen haleluuyaa. Manni qulqullummaa mee isa kana miti. Mana qulqullummaa isa kana qoosisaa reegalla. Manni qulqullummaa ni badaa kunuunsa kana. Namni mana qulqullummaa isa kanarratti wal ijaaree dhufee asitti dhugaatii dhuga miti. Mana qulqullummaa isa kanatti dhugaatii dhuga. Namni mana qulqullummaa isa kanatti dhufee waan hin taane hojjeta miti. Mana qulqullummaa isa kanatti waan hin taane hojjeta. Mana qulqullummaa isa namni keessaa dubbatu inni turaa jiru. Mana qulqullummaa isa waaqayyoo keessaa dubbatu. Isa waaqayyoo keessaa dubbatu. Waaqayyoo sitti gala. Yoo waaqayyoo sitti gale garuu barana waaqayyoo si yaada. Waaqayyoo namootatti galuuf hin yaada. Ameen haleluuyaa. Si yaada waaqayyo. Waaqayyoo sitti gala si yaada. Sitti gala. Mana qulqullummaa badi. Mana qulqullummaa waaqayyootu badi. Mana qulqullummaa waaqayyootu raay. Mana qulqullummaa waaqayyootu raay. Mana qulqullummaa waaqayyootu badi. Namoonni baay'een kanaaf namoonni waaqayyoo keessa hin jirre. Mana namni keessaa godaane fakkaata. Mana namni keessaa bade fakkaatee yaa. Waaqayyo mana namni keessaa bade sin godhin. Ameen. Namoonni baay'een ulfaatina qabu malee ulfina qaban. Siif garuu waaqayyo ulfina laateera. Ameen. Ameen haleluuyaa. Barri galee baratti keessi duwwaa nu ta'e miti. Baratti jireenyi keenya yookaan keessi keenya duwwaa ta'e. Barri galee. Barana garuu warra keessaa ba'a. Warra keessi miti. Mee harka kee kaas keessi kee guutuu kan ta'e. An keessi koo guutuudha. Keessi koo ijaaramaadha. Keessi koo tottolchamaadha kan jettu. Bakkee dhukkubni yoo rukute, bakkee kee hiyyumni yoo rukute, bakkee kee daara dhabuu yoo rukute, namni keessi kee sooreessa harka kee kaasi. Barana warra keessaa baasii jedha waaqayyo. Warra keessaa baasa waaqa. Ameen haleluuyaa. Warra keessaa baasa waaqa. Waan tokko sinitti mu. Waan tokko sinitti mu. Waan nuyi kadhannu inni humna isaa sana keessatti hojjetu waan nuyi kadhannu.